Bal'ina odeessa keenyaa dursuun hangafoota isaanii isinitti himna. Finfinneetti shakkamtoonni mala ammaltummaan himataman 3,180 ol to'annoo jala oolfaman. Lammiileen Oromoo baqannaadhaan Yemen jiraatan rakkoo hamaa keessa UNHCR'if waamicha dhiyeessan. Sudaan Kibbaa waraana Sudaan keessatti hirmaachaa jiraachuun gabaafame. Kabajamtoota hordoftoota keenya baga nagaan dhuftan jechaa har'a odeeffannoo haaraa fi xiyyeeffannaa guddaa barbaadu isin biraan ga'uuf qophiidha. Naannoo Amaaraatti haalli nageenyaa hammaachuun ibsa mootummaa haaraa alcheera. Lolli amma deemaa jiru eenyu waliin wal qabata ka jedhu Maqalee fi Asmaraan maal keessatti hammataman bal'inaan isinitti himna. Haga dhumaatti nu waliin turaa. Gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Guraandhala 11 bara 2026 biiroon dhimma nageenyaa naannoo Amaaraa ibsa baaseen walitti bu'iinsi yeroo ammaa naannicha keessatti gaggeeffamaa jiru humnoota alaa fi keessaa wal qabatu ta'uu beeksiseera. Ibsi sun akka jedhutti Maqalee fi Asmaraa irratti loojistikii fi dhiyeessiin meeshaalee waraanaa garee hidhattoota mootummaa irratti fincilaa jiran deeggaruuf taasifamaa jira jechuun himameera. Keessumaa magaalaa Dabra Taaboor gareen faannoo erga to'atee booda naannichatti rakkoon nageenyaa walxaxaan uumamee jiraachuu jiraattonni himaniiru. Haleellaa mootummaan meeshaalee ammayyaawaa kanneen akka diroonii fayyadamuun gaggeeffame keessatti namoonni nagaan ajjeefamu kanneen lubbuun hafanis sodaa fi yaaddoo keessa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Daa'imman, maanguddoonnii fi qaama miidhamtoonni rakkoo kana keessatti miidhamuu isaaniitu odeeffannoo bahe ni mul'isa. Biiroon nageenyaa ibsa isaa keessatti uummanni Amaaraa lola finxaaleeyyii qofaan akka hin gaagaamne rakkoon kun humnoota alaa fi baandaawwan keessaa waliin kan wal qabatu ta'uu hubachiiseera. Dabalataanis humnoonni kunneen Walqaayit, Salaamxii fi Raayyaa to'achuuf socho'aa jiraachuu himuun kaayyoon isaanii walitti bu'iinsa godinaa fi aanaa keessatti uumuu humna ittisaa gara daangaatti akka bobbaasu gochuudha jedheera. Akka ibsa sanaatti tooftaan kun naannolee kanneen to'achuuf karoorfamee kan hojjetamaa jiru ta'uu ibsameera. Dhuma irratti waajjirichi uummata naannichaa dadammaqinaan akka of eeguuf akkasumas olaantummaan seeraa akka kabajamu waamicha dabarseera. Finfinneetti shakkamtoonni mala ammaltummaan 3,180 ol to'annoo jala oolfaman. Guraandhala 12 bara 2026 koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee ji'oota 6 darban keessatti shakkamtoota yakka mala ammaltummaa 3,180 ol to'annoo jala oolfamuu isaanii beeksiseera. Shakkamtoota keessaa 61 aangawoota mootummaa olaanoo, 126 hooggantootaa fi itti gaafatamtoota, 3,000 ol ammoo hojjettoota mootummaa ta'uu ibsameera. Dhimmoota keessaa tokko keessatti hoogganaa garee bittaa biiroo miidhaginaa fi misooma magariisaa obbo Alam Taklee Haayimanotii fi daldala dhuunfaa obbo Saamu'eel Malaakuu qarshii 300,000 waliin wal qabatee shakkamanii to'annoo jala oolfaman. Akka ibsa poolisiitti obbo Saamu'eel caalbaasii dhiyeessii buufata biqiltuu irratti injifachuun booda adeemsa bittaa keessatti dursaa akka argatuuf marii seeraan alaa gaggeesse jechuun himameera. Fulbaana 4 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo cheekiin qarshii 300,000 dabarse kennee turetti garee hordoffiif poolisiin to'annoo jala oolchuu isaanii ibsameera. Ibsa kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gabaasa raawwii hojii walakkaa waggaa bara 2018 dhiyeessaniin tarkaanfiin fudhatame kun iftoomina tajaajilaa mirkaneessuuf, itti gaafatamummaa cimsuuf, naamusa hojii keessatti cabiinsa sirreessuuf ta'uu ibsaniiru. Dabalataanis hooggantoonni 11 kanneen itti aanaa hoogganaa biiroo lafaa fi misooma duraanii obbo Miiltoo Abbaayinee akkasumas daayirekteerota itti gaafatamtoota kutaa magaalaa dabalatee shakkamanii to'annoo jala oolfamuu isaanii eerameera. Obbo Yisiwaas Asaffaa hidhaa irraa hiikaman. Akka paartichi ibsa baaseen guraandhala 12 bara 2026 barreessaa olaanaan paartichaa Aadde Misxira Sillaasee Addis Istaandardiif akka ibsanitti obbo Yisiwaas Asaffaa kaleessa waaree booda naannoo sa'aatii 11 irratti mana hidhaatii gadhiifamaniiru jedhan.
Paartichi kaleessa dursa kaadhimamaan filannoo isaanii hidhamuu isaa maatii isaanii irraa mirkaneeffachuun ni yaadatama. Ibsa baaseen kun gocha ukkaamsaa mootummaan lammiilee qabsoo karaa nagaa gaggeessan irratti raawwachaa jiru keessaa isa tokkodha jechuun balaaleffateera. Akka yaadatamutti obbo Yishiwaas Asaffaa kanaan dura jimaata caamsaa 23 bara 2016 jeequmsa kakaasuun shakkamee poolisii to'annoo jala ooluun isaanii himameera. Yeroo sanatti haati warraa isaanii aadde Muluu Birhaan poolisoonni uffata siivilii uffatan galgala sa'aatii tokkotti gara mana keenyaa dhufanii gaaffiidhaaf barbaanna jedhanii fuudhanii deeman jechuun Addis Istaandarditti ibsaniiru. Obbo Yishiwaas yeroo sanatti torbee tokko booda waxabajji tokko bara 2016 mana hidhaatii ba'uun isaanii ni yaadatama. Ammas gadhiifamuu isaanii haala siyaasaa biyyattii keessatti marii haaraa kaasuu danda'a jedhameetu eegama. Odeeffannoo dabalataa yoo arganne isin biraa akka geenyu ta'a. Lammiileen Oromoo baqannaadhaan Yemen jiraatan rakkoo hamaa keessa UNHCR fi waamicha dhiyeessan. Waldaan Hawaasa Oromoo Yemanii fi Koree Barbaacha Furmaata Xalaa waliin UNHCR'f barreessaniin akka bakka bu'oota hawaasaa baqattoota Oromootti rakkoon namoomaa hammaataa hawaasa isaanii miidhaa jiru irratti yaaddoo guddaa akka qaban ibsaniiru. Akka xalayichitti jedhutti waggoota 10 darban keessatti baqattoonni haleellaa rookeetii, dho'iinsa sodaa fi tasgabbii dhabuu itti fufiinsa qabu keessa turaniiru jedha. Hojii dhabdummaa, hongee fi balaa nageenyaa lubbuu isaanii irratti hirkachuun rakkoon isaanii daran hammaateera. Keessattuu dubartootaa fi daa'imman haleellaa rookeetiin miidhaa qaamaa fi fayyaa cimaaf saaxilamanii gariin isaanii du'aan illee addunyaa kana irraa boqotaniiru jedhame. Rakkoon fayyaa sammuu, daa'immanii, hanqinni nyaataa fi rakkoowwan fayyaa wal hormaataa dubartootaa bal'inaan mul'achaa jira. Haalli jireenya isaanii baay'ee ulfaataa ta'uu ibsanii namoonni hedduun daandii irratti kadhachuun lubbuu isaanii jiraachisaa jiraachuu himan. Yoo carraan argame tokko tokko hojjettoota manaa ta'anii yookaan hojii guyyaa humna isaanii olii kaffaltii xiqqaan hojjechuun dirqama ta'eera jedhan. Haa ta'u malee harki caalaan isaanii hojii dhabanii rakkoo hamaa keessa jiraatu. Baqattoonni baay'een isaanii guyyaatti nyaata tokko illee bitachuu hin dandeenye. Beelaa fi gidiraa daran hammaateera kan jedhan. Baasiin kiraa manaa dabalaa dhufuun namoonni hedduun mana keessaa buqqaafamanii kutaa xiqqoo meetira 3 hin caalle keessatti walitti kuufamanii jiraachuuf dirqamaniiru jedhu. Keessattuu qaama miidhamtoonnii fi namoonni saaxilamoo ta'an balaa guddaadhaaf saaxilamaniiru. Hawaasni baqattoota hedduun waggoota 13 ol Yemen keessa turan maatii ijaarratanii ilmaan horatanii jiraatan garuu haalli jireenyaa gadadoo ta'e kun ilmaan isaanii heerumsiisuu fi fuudhuu illee waa hin dandeessifneef maatii walitti kuufamanii kutaa tokko keessatti rakkachaa jiraachuu ibsan. Akka xalayichaatti yeroo mootummaa Yemen keessatti lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman gargaarsa idil addunyaa argatan, buqqaatonni garuu gargaarsa irraa hafuun haala hamaa keessa jiru jedhan. Waajjirri UNHCR kan hawaasa saaxilamoo ta'an eeguu fi deeggaruuf kaayyeffate rakkoo isaanii akka hin dhagaamnee fi akka tuffatamanitti dhagamuu ibsan. Dabalataan baqattoonni hedduun waraqaa iyyannoo kologoltummaa waggoota 10 oliif qabatanii gariin isaanii bara 2003 irraa eegalee kaardii iyyannoo qabatanii haga ammaatti murtee malee beellama qofaan taa'aa jiraachuu himan. Kanaafuu bakka bu'oonni buqqaatotaa sana gargaarsa hatattamaa fi deeggarsa lubbuu baraaruu akka kennamuuf UNHCR sa'anaaf waamicha dhiyeessaniiru. Haalli lammiilee keenyaa Yemen keessa jiran baay'ee nama gaddisiisa. Gaaffiin isaanii gargaarsa hatattamaa fi dhaga'amummaa barbaachisu ta'ee argameera. Koomishineerri olaanaa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Turk haalli nageenyaa fi sarbiinsi mirga namoomaa naannoo Tigraay keessatti yeroo ammaa kana hammaachaa dhufaa jiraachuu ibsaniiru. Ibsa isaanii har'a baasan keessatti qaamoleen hidhatan hundi hatattamaan muddama jiru hir'isuuf tarkaanfii fudhachuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Akka ibsa isaanii keessatti eeranitti
Walitti bu'iinsa yeroo dhiyoo kana humnoota ittisa Itoophiyaa fi humnoota nageenyaa Tigraay gidduutti uumame rakkoo namoomaa duraanuu naannicha keessatti mul'achaa ture caalaatti akka hammeessu sodaachisaa ta'uu himaniiru. Haalli amma jiru baay'ee cimaadha. Yoo hin to'atamin ammoo rakkoo mirga namoomaa duraanuu laafaa ture caalaatti miidhuu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Koomishineerri kun dabalataan qaamoleen walitti bu'iinsa keessatti hirmaatan hundi deeggarsa hawaasaa idil-addunyaa dabalatee tattaaffii fufiinsa qabu gochuun waraanni haaraan akka hin kaaneef marii fi tarkaanfii wal amantaa ijaaran fudhachuu akka qaban hubachiisaniiru. Akka waajjira mirga namoomaa dhaabbata gamtaa mootummootaatti walitti bu'iinsi kun amajjii 26 irraa eegalee kaaba dhiyaa Tigraay addatti ammoo naannolee Salaamtii fi Zalay kanneen daangaa naannoo Amaaraatti dhiyaatan keessatti jalqabameera. Guraandhala tokko ammoo humnoonni nageenyaa Tigraay naannoo Salaamtii gadi dhiisuu isaaniitu gabaafame. Gabaasni akka mul'isutti walitti bu'iinsi kana keessatti diroonii meeshaa fageenya dheeraa irraa dhukaafaman akkasumas meeshaalee waraanaa gurguddaa fayyadamuun ibsameera. Kana malees Koomishineerri Voolker Turkii haala yeroo ammaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti mul'achaa jiru irratti yaaddoo qaban ibsaniiru. Yoo walitti bu'iinsi kun babal'ate Itoophiyaa qofa osoo hin taane Eertiraa fi gaanfa Afrikaa guutuu keessatti rakkoo namoomaa fi sarbiinsi mirga namoomaa akka hammaatu akeekkachiisaniiru. Dhumarratti waamichi isaanii inni guddaan qaamolee hundi jeequmsa dhaabuu, marii jalqabuu fi nageenya waaraa fiduuf tattaaffii cimaa gochuu akka qaban dhaamaniiru. Dhimma mootummaa federaalaa fi waraana raayyaa ittisa biyyaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru irratti gabaasa bal'inaan isiniif dhiyeessina. Waraanni bu'uuraalee hawaasaa irratti miidhaa geessise. Akka odeeffannoon argametti waraanni mootummaa naannoo Oromiyaa godina giddu galeessaa keessatti dhaabbilee hawaasaa irratti haleellaa cimaa gaggeessaa jira jechuun himatamaa jira. Dhaabbileen miidhaman keessaa wiirtuulee fayyaa, manneen barnootaa, bu'uuraalee tajaajila neetwoorkii yoo ta'an meeshaalee ammayyaawaa kanneen akka diroonii fayyadamuun haleellaa gaggeeffamaa jiraachuun gabaafamaa jira. Shawaa Kaabaa, Salaalee magaalaa fi baadiyyaa Shawaa Kaabaa addatti Salaalee keessatti manneen barnootaa dirooniin rukutamuu barbadaa'uu isaanii ragaaleen agarsiisu. Haleellaan kun bu'uuraalee misoomaa waggoota dheeraaf ijaaraman yeroo gabaabaa keessatti daaraa taasisaa jira jechuun maddeen keenya ifoomsan. Kaayyoon opereeshinii kanaa akka odeeffannoon jedhutti mootummaan federaalaa dura Tigraay ce'uu osoo hin jalqabin naannoo Amaaraa ni balleessina, waraana adda bilisummaa Oromoo WBO ni balleessina jedhamee karoora waraanaa bal'aan eegalamuutu himama. Opereeshiniin kun jalqaba irratti neetwoorkii cufuun eegalame. Neetwoorkii cufuun ammoo hawaasa odeeffannoo irraa addaan kutee haala jiru ifatti beekuun rakkisaa taasiseera. Miidhaan bu'uuraalee misoomaa, manneen barnootaa fi neetwoorkii fayyaa waggoota 10 oliif ijaaramuuf rakkatan torban muraasa keessatti guutamanii barbaada'aniiru. Akka odeeffannoon bahe mul'isutti bara mootummaa biyya keessatti ijoolleen miliyoona 14 ol sababa manneen barnootaa cufamuu fi gubachuun barnoota irraa addaan kutaniiru jechuun himama. Wiirtuleen fayyaa barbadaa'uun ammoo hawaasa baadiyyaa tajaajila da'umsaa, yaalii dhukkuboota adda addaa irraa fageessee lubbuu hedduu galaafachaa jira jechuun ibsameera. Gaaffiin hawaasni cufti gaafatuun ammoo bu'uuraaleen misoomaa mootummaa kanaan haaromsamanii ijaaramaa jiru moo ijaaramaa hin jiru ka jedhuu fi maaliif dhaabbileen hawaasaa haleellaa keessa galuu qabu ka jedhu furmaanni waaraa maaltu ta'uu qaba ka jedhan hawaasichi bal'inaan gaafachuuf sodaa keessa galeeraa jedhan. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Sudaan Kibbaa waraana Sudaan keessatti hirmaachaa jiraachuutu gabaafame. Har'a dhimmoota mootummaa Sudaan Kibbaa fi hirmaannaa isaanii waraana adeemaa jiru irratti gabaasa haaraa isiniif qabanneerra. Haalli kun hariiroo biyyoota lamaanii fi nageenya naannoo irratti dhiibbaa cimaa uumaa jira jedhamee ibsama. Guraandhala 11 bara 2026 humni waraanaa Sudaan dhuma baatii muddee bara 2025 keessa kaaba Kordoofaa deebisee to'annoo isaa jala galchuu hordofee lammiileen Sudaan Kibbaa 10 ol ta'an to'annoo jala oolchuu isaatu beeksiseera. Akka mootummaa Sudaan ibsutti lammiileen kunneen gara finciltoota Sudaan Rapid Support Force
deeggaruun lolaa turan. Ji'oota darban keessa gareen RSF naannolee Kordofaa daangaa Sudaan Kibbaatti dhiyaatan keessaa muraasa to'achuutu danda'eera. Mootummaan Sudaan dhimma lammiilee isaanii kana irratti mootummaa Sudaan Kibbaa waliin mari'achaa akka jiru beeksiseera. Humni waraanaa Sudaanis dhuma bara 2024 irraa eegalee lammiileen Sudaan Kibbaa gareewwan finciltootaa waliin hirmaachaa jiraachuu isaanii himachaa tureera. Gama biraatiin gabaasi tokko akka ibsutti Itoophiyaan hidhattoota RSF naannoo Beenishaangul Gumuz daangaa Sudaan keessatti leenjisuu fi tajaajila loojistikii kennuu irratti mootummaa Yuunaayitid Arab Emireet waliin ta'uun qooda fudhachaa jiraachuu himameera. Dhimmi kun hanga ammaatti mootummaa Itoophiyaa irraa ifatti hin mirkanoofne. Hirmaannaan lammiilee Sudaan Kibbaa dirree waraanaa irratti mul'achuun kun hariiroo walxaxaa biyyoota lamaanii gidduu jiru kan agarsiisu ta'uu ibsameera. Akkasumas Sudaan Kibbaa ofii ishee keessaa waraana siivilii keessa seenuu fi qarqara balaa irra jiraachuun gabaafameera. Alaan Boosweel ogeessa dhimma Sudaanii fi Sudaan Kibbaa kan dhaabbata International Crisis Group waggaa darbe Aljeeziraatti akka ibsanitti yoo Sudaan Kibbaa gara waraanaa keessoo ishee seente waraanni biyyoota lamaanii walitti makamuu danda'a jechuun akeekkachiisaniiru. Sababni isaas biyyoonni lamaan daangaa ifaa hin qabne rakkoon isaanii walitti hidhata cimaa qabaachuu ibsaniiru. Haalli yeroo ammaa kun naannoo gaanfa Afrikaa keessatti tasgabbii fi nageenya irratti yaaddoo dabalataa uumaa jira. Waraanni Sudaan keessatti adeemaa jiru gara sadarkaa haaraa seenuu danda'a jedhameetu eegama. Egaan kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophiilee har'aaf qopheeffanne kanaa gaammaa ture. Qophiilee keenya akka namoota qaqqabuuf laayik, sheer, koomentii fi koppii liinkii gochuun nu hordofaa jechaa odeeffannoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.